والله جراجرون ما كمان بالله سان دو راحان وجيس نفطير دو راحان وجيس دو قدن كم نجيس يعني رومو مجيء نجيس خنا نتم خنا رومو جيء نجيس خنا نقول ملء مالله سايو نجيس بر يو نقطة بر رومو مجنان بر مكاخي يعني من نبر إيران نقطة بينا دينان نقطة بينا بر أي تكرين نجيس بينا أمارا نجيس بينا بر خنا رومو جيء نجيس خنا نقول ملء خنوجة الدين خان تكون دندم نوانتف نبي نفرة والله ما قال نبي نج خنو فتي خنونياتي خجرتي أني أورمو رجوعان قبي غيس نوسينه ما كان أورمو كبتي يرو ريفتشو في بيكت يرو ريفتشو بردنا والله اسمه خان هتشلك خنو فتي أبي يوخام ملاسايو جنة والجنة كامنة ملاسان نوفتي لو قاعدة يرو بيفبريد دون نوفتي أكبريدت أكجرتي دروني مت tigartee rasaasaan juullee qeeroo tagabbaate dhukkee irraa dhaabe dhaabilee siyaasaa osoo hin taane warra gartee siyaasaa wanni godhu hidhaa fi ajjeechaan dhukkee irraa dhaabe manan nurratti hin shinne immoo mana nurratti hin shinne qabeenya nurraa hin gubne haadha siyaasaa abbaa haati siyaasaa nama siyaasaa haadha isaa hin ajjeesne maal kijibuun faayidaan qabdu diinarratti diina teessitti kijibuun hin barbaachisu kijibuun hin barbaachisu waan ta'e garaagarummaan isaanii biyyi fi mallasaan gaafa jiru haati daawwiti ibsaan gubanne mannisi daawwiti ibsaa waraana bilisummaa oromootii miti inni hoggonaame haati daawwiti ibsaan tuqamne haati Jawaar Mahammadis ni jirtiin tuqamne qabsaan gaafa Jawaar leelas dhaqqabee mallasaa akkasumatti haawwan gurguddaa qabeenya namaan tuqamne wanni dhume qeerroo falmiidhaa baate jechuudha dhiiratti gadi baate qawwee dhaba dhukkee taate sun nira shanamte jechuudha sun dhukkee ta'uuf ni baateef gaasun wanni itti aanee dhume mas hayyoota siyaasaa warreen gartee akka jajjaboo kana nyaate lammaffaa irratti barattoota nyaate barattoota baratee qabxii gaarii finnaan lim godha akkasin nu gate mallasaan nurra suuraan kaane immoo garuu hay maa kijibuun nun barbaachisu mallasaan waraanni isaa nu gubee ibidda nurra shidaa suuraa nurratti kaane hin jiru gaabasa bara abbiyyuuti bara waraanni nama gubee ibiddara dhaabbatee suuraa ka'uu lafee namaarra haadha ulfa garaa ji'a saddeetii qabdu irratti suuraa ka'uun bara biyyiiti. Ifi bara Minilik nafxanyaa simxanyaa sun garte. Minilik kana garta gaafa isaa sun harkaa fi harmaa'u qabanii nu muraniime nuufi mana abbootiin deenyaas harkaas akka gartee rooroon hin darbanne harmaas akka gartee ilmoon hin hoone jee nu mure jechuudha. Gawwoomina isaa jechuudha gawwoomina isaa. Abiyyiin isaa kunis akkasuma walumaa galatti mallasaan irramaayyoo darguun gaa'inne oggo dureetu haadha wal dayyuus jaalaramni darguun oggo dureetu dayyuusa jaan waa takka hin beeku inni humnumaan deema jechuudha gaara nama kute Oromoo aandenetti Itoophiyaa jee mallasaan bar mallasaa waa xiqqoo mirga isaan noolaatee gaafasi dhugaa dubbanna isaan noolaate Oromiyaa jee isaa obbidiyoo taraa nurra ijaaree obbidiyoo sin faarfatan tana isaa isinii tolche keessattuu warri birtiqinnaa ta'uun mallas balaaleffatin isaa isinii tolche tana. Isa isinii tolche nulleen yoo balaaleffanne rakkoon qabu warri gartee alla sirna mallas abo mallasii kan godhetan galatoonfadhaa mallas obbidiyoo isin yookaan birtiqinnaa tanii arra isaan cinaa kana dhaabbattan namni akkana walit tolchee akkana walit dhee isinii kaayee isinii ijaare mallas sirna keessanii achii dhaabar kana jechu hojiin teessan maal abbaa keessanii fitte dhugaan jirtu kanuma 100% mallasii isinii gajjaare dhaaba mallas keessan. waan irraa mallas qomattan hin qabden Minilik jechuu laalame bifa isaa kana Minilik kana laala bifti isaatun billaa alaykum yaa ummata Oromoo mee nama dhiige Oromoo dhuki abiyyii kanarraa qabaa laal bifti isaa amma bichuu gaafa duree akkatti bareedu laala bara durii akkatti bareedu amma dhiige Oromoo dhuguu eegale kana garagalee khalaas mataan nama garagala bifti si garagala مستجاب إيجي عبد القادر سورة مستجاب سورة جيري عبد القادر إيجي متشيري سوني ولا ما قالت بيفا سيجي جيرة دورا أشبود ديني أوروبو غافة بيفاتي جيرة سمو سيجي جيرة سمو كذا سيجي جيرة بودا بكا سيتور سكا من الإلكسون هلا مارا خنا أشبود ديني أوروبو غافة بيفاتي جيرة سمو سيجي جيرة سمو كذا سيجي جيرة بودا بكا سيتور سكا من الإلكسون هلا مارا خنا أمتي كارو في الله بيفتي ساوام فكاتي براسون سوران تو تنبرا بعدين بيتن جت شير مانايك
Darguun galaala akkuma gartee andi dha Itoophiyaa yoo mata dugugu sunitti bifa saatan ni gartan. Mallas ammoo irra wayya laalame irra wayya bifti isaa irra wayya. Haay wanni kanatti irra wayyaa fi Oromoo beccisiise harkisaa wanta jechuudha. Wanti Oromoo nu beccisiiseen Mukhtaar Khadir nu ergi. Mukhtaar Khadirin nu fixe gaafasis. Aboo Mukhtaar Khadir sun eessa dhalate dhalato eessanni warra isaati meer majala naa barreessaa billaa ale. Mukhtaar Khadir sun malee kan nu fixe mallasi milaan mallas bifti isaa bareeddu. Namni nurratti diguggaa shanyii nurra raawwate Mukhtaar Khadiri. Gaafa mallasaa. Laal. Tortora waslaataa deem ras risaalee. Harree sali. Harree uma qabaddeeti. Harree warra keessanii duraan dhabee ollaa kadhachuu ture bara. Namni harree uma jooni warra gartee haadhaa fi abbaan harree dhabee harree ollaa kadhachuuf gartee diyaaraate. Isin beekna waan ta'eef maraataan mataa isaa jiru dubbata jaan. Akkas jechuun wakka faannoo maal barreessite laata billaa alaikum. Maal jechuudha dhuftanii faannoon eega dhuftan qottamee waan jettan jaalatu hin beeknu afaan keessan. Moo Oromoo waan akkanaa barreessa billaa alaikum. Elemennau. Yee faannoo duqeetamee andi waslaata afaan Amaaraan beeku boo. Eessumaan itti fide yaa akhi Doktor Wanni jala salaan deemee baradhe maal tare. Yee faannoo sinfanyaa namni as jalaa barreessa kan barfaannoodha. Salam. Faannoo sinfanyaa Melele harkaa farmano more illa sillaa seen dabaadha. Waa artistii sun barnumatti bariyaa akhi. Biibbiin sirna naftanyaa nutti dhalche. Akkasii gurbaa iluu aboo warri iluu kun goota bar gootummaa isan keessaa jalakkisti bar. Wallahi isan keessaa jalakkisti maashaallah. Warri dhibkaa qabu ni jira wallahi. Oromoon warri dhibkaa qabu ni jira waliin himna. Walumaa galatti beektaa wal saaxiluu hin barbaachisu. Wallahi rakkinne wallahi nama rakkinne. Dhiiga Oromoo dhuguun kun wallahi ummata kanaa hin ta'u jechuun namni dhiiga Oromoo dhugu akkanata. Hayila Sillaasee kanaa fi waan amaa derguu kanaa fi Hayila Maaramii fi Abiyyii fi Minilik qabadhaa ta'ani. Maali lagartu gootu warra gartee dura wal jijjiiru warreen dhiiga Oromoo dhugaa ture hin gartu. Dhiigni Oromoo bifa namaa akka godhu laalaa sin hin jenne saara laala. Dhuguma jirtu tana. Dhiigni Oromoo akka itti bifa nama jijjiiru namoota kana kantu dhiiga Oromoo dhugee akka biraatti qoofee jara kana bifarraa nama beessa bifuma isaaniitirraa. Minilik Hayila Maaram Abiyyii derguu mallasaa keessa. Mallasaa waa xiqqoo wanni kana shakliin isaa bareeddeef Mukhtaar Khadiritti ergee Oromoo duguugi. Harka isaatii miti ilaalla Oromoo walirra godhe. Kan Oromootti gadi dhaabbate kun warra kana. Abiyyuun amma kun abbichuun abiyyoot kaasaa'uun xamadee kan abbaan isaatu himee gartee ani mucaa kana yookaan ana abiyyii baasee fi inni abiyyootii jee. Abbaan himee viidiyoon isaa lafa teessi inni haadhaan dhaadata. Aboo namni wallahi warri jimma keessaa kun firraan qolanne seenaa. Qoladhaa. Wallahi namichi kun akka inni ittiin dhaadatu haadhatan. Haadhaan dhaadachuun bar haadhani feena namoonni fedha. Garuu isaa abbaa maqaa dha'uun gare. Haati xiyya akkas naan jettee nugusa sorbaffaa taate naan jettee ati maal taate naan jettee ji. Hayyee Abiyyi Ahmad Ali sunis gaafas gabbee abiyyoot kana yookaan akka ijaan ilmooti yallaalutti ilaala ji. Isinitti himee jira jechuudha. Yaa akhi birdiginnaa yookaan wanni jennu abbaan jara. Dubbii ilmoon bofaa bofuma beeka. Ilmoon bofaa bofuma jero. Minilik jibbina Abiyyi jaalannoo jettan soba jechuudha. Kijiba yaasina. Dergu jibbina Abiyyi jaalannaan soba ilma isaati. Jaalattanis jibbitanis fudhattanis fudhachuu baattanis nuti tanaan waa takka nun gootan jettu. Qabsoorraa mittuun isinuma himna jechuu gurraan isinitti illee guduunfin. Warri qabsoo jiru qabsoo jira. Tun dirree qabsootiif isinitti himu jirra malee qabsoo asirratti hin jina. Dirreen qabsoo qabu. Galtanii kanaafuu amma wanni tahuu qabu kuni dhugaa lafa jirtu. Wanni tahuu qabu Minilik jibbinee Abiyyi jaalannoo jettan ofi soobdanii ofi kijibdanii maal abbaa keessanii isinii goonare maal isinii goonaga waan isinii goonuutu hin jirre. Abiyyoot kaasaa'uun waan abbaan isaa hime nuti wanni goonuuf hin jiru. Namni jimma keessa warri seenaa jajjabduu beeku ne himan. Warri gartee jimmumaaf farreetti eegarummoo firraa bira dhaabbachuu jiran. Bara gartee namni goota wal saamu keessa jirra jaaniiti Minilik nurra faarsu jiran ijoolleen takka ijoolleen.
kutaa hunda keessa asiyaatee godaa asiyaatanii jechuudha. Namicha gartee godireetu seena lammaa magarsaa sun silaa hidhuudha qabnaa bar lammaa magarsaa sun wallaahi namni isarra waslaattaa duqeetaamiin jiru ni jaalattanii mimma gaafa inni jiru gaafa gartee qabsoo keessatti inni wayyaanee keessa nu wajjin qabsaa'ee Jawaar fa'aa wajjin eega boodaa qabsoo laatee kan Jawaar maal jeen gaafas aboo lammaa taayin laatiin qabsoota wanni tan angootan dabarsitee namaan laatiin lakki abii jechuun lammaachuun abii jechuudha ji namicha waraanuma keessatti arge ani Oromoodha jeeni laal eessa geesse duba jechuma gartee miidiyaarra jiru sunun laallee bara biyyi kan gartee lammaan ani abiyyiin ani lamma joo sunun laallee bar nyam godhe liqimsee kuchiisee angoorra birtiqinnaa warri gartee afaan Oromoo yookaan dhiigaan Oromoodha warri keessa jiru gabrummaa keessa jirra oduu gamanaan dhageenye jira taayyee qofa osoo hin ta'in taayyee oduu gamanaan dhageenye jira taayyee qofa osoo hin ta'in taayyeen Oromoo arrabsu malee dhiigaan Oromoodha dhugaa dubbadhaa kijiba iyyaasinaati taayyee jaalalasaa osoo hin ta'in yookaan Oromoof waa godhe yookaan goota Oromootti osoo lakkaawwan taayyeen Abiyyi fi taayyeen halkanii fi guyyaadha lafeensaa Oromoodha taayyee diina Oromooti malee Oromoon diina Oromoon qabdi akkuma gartee goobanaan faan Oromoo irratti diinan taane goobanaan Oromoome taayyeenis akkasuma diina Oromooti malee diinni isaa Oromoodha Oromoon ni qubitti waa xiqqo Abiyyi Oromoo miti dhiigaan qabadha Abiyyi Oromoo miti taayyeen lafeen Oromoodha diina Oromooti garuu qunname egaa namni Oromoo wanni yoo milkaawa Abiyyi akkasuma taafammaas warri biraa kan badhaadhinaa kan lafeen Oromoo kan birtiqinnaa tana keessa jiru gabrummaa keessa jiran jedhu gurumanii afaan qabamanii inuman jiru takkittiin dubbattu jaan oduu gisa himan oduumaan warri bira keessa jiru namicha nagartuu abbaa gadaa abbootii gadaa hafite Shimallis Abdiisaa aangoorraan arihin taayyee dandaa kan lolli kun nurraa dhaabbatu yoo nagartuu kaariyu biitanii isin Oromoo Itoophiyaan tan waan isin taate Itoophiyaa jechuun akka uummanni Islaamaa Allahu Akbar ji'a salaata hidhatutti Oromoo gataa jaa kitaabnis Allahu Akbar hin biroo wajjira salaanni hin jiru bara kitaabni Itoophiyaatis mata dureensaa masaaraa keessatti Oromoo gataadha Oromoo gaqqabaadha jaalattan jibbitan Itoophiyaan akkas gaa sirna sunni jijjiireen hunjaanii nu shawwadan malee Itoophiyaan tan beenu akkas sanumaa jirarraas sanuma waaniif jirtus gaafadhu nagaaf gaafadhu gaafa Shimallis Abdiisaa abbootii gadaa shirashanii abbootii gadaa karrayyuudha maaliif angooraan areeminatti ari'ee jeet hangaasaan mana marii federaalaa keessa kan jalu gabbeetti hime kan rashane shanee miti Abiyyi miti Shimallisii ji eenyu xalayaa takka barreessee shimee ati wanni sun sibiilni jirti jeetti barreesse mana marii federaalaa irraa angoorraa ari'uu dhiyeessi hin dubbanneen yoo Oromoo ajjeefte siin hin dubbatan abadan yoo Oromoo dubbatteef ammoo achi buutee miila bakarwaare hin jiru kana jechuun birtiqinnaa yookaan BBC yookaan sirni Itoophiyaa wantanuma duri wanni isin Itoophiyaa jettanii alaabaa sii fannifattee ijoollee dakka akkana dhiichistu tuni hudduu qubeef keessanii if afuunfachuu jirtan osoo namni isin suuqee afuunfadhaa isin hin jiin helle kana biyaqa wallaahi dhugaan jirtu kanumaan isinimatti hin himachu an wallaalaa kuni waan hin abbootii teenyarraa dhageen qabadhee deema waan hin hayyoota irraa dhageen qabadhee deema waan hin gartee jaarraa abbaa gadaa irraa dhage waan hin gartee taadhee biroo irraa dhage kanaanin deema akhirri boodaa goonni addunyaa irraa deema caaluudhaame warra sunfaa irraa hin qabadhee deema mee deema laala waan isaan jedhanii fi waan amma ta'aa jiru walumarra qaba laala waa wali qattaluun beekta waa walirra qabuun beekta yoo rabbiin ummata wallaalaa isin godhe akkamiin isin godhani ummata wallaalaa waan jecha gootoonni duraan jee fi waan efena ta'u jiru wal bira fidaa maal jeessa gaafas goonni sun arramaatuute wali qaba laala wal fakkaatti walumaa galatti jaarraa abbaa gadaa qabsoon Itoophiyaa keessa Itoophiyaa tana namni gartee qawwee yoo qabaatte malee nagee yookaan gaafinta siin deebitu ji qawwee qabaachuun yookaan qawwee dhukkaasuun jaarraa jee beekadhu jecha jaarraati qawwee dhukkaasuun nagee diduu miti ji nagee booreessuu miti ji mirga kee barbaadu kanarra dhaabbadhaa duba waa waraanne wabootii fi kaafaa on ta'u jirtu wal qabsiisaa laala waboo dhash ammoo gootee fi hanga Taanzaaniyaa hanga addunyaarra beekamtu arkatti kaafaa'oon eessa jirti karaa nagaa jirtee dimokiraasiidha bittiidhi Abiyyi harkaa qabaate karaa nagaan falmanna hin jenne eenyu isaan afeeramee waan takkayyuu afeeran amma waboo kaafaa'oo baajaaj yookaan saayikila fa'aa abbaa sadii godhanii gad erganiif amma Jawaariif Hamsaa Booranaatiif Baqalaa
saayikilaan ol guuranii laafin finne yoo gartee waan takka hin qaban qaaqawwee uummata akka boosti godhaa jenneen hin dandeenye yoo waan biraa dhabde mancaa fi eeboo faa yoo boosti goote hanga baajaajii takka ni harkatta hanga baajaajii tasqaayan qawwee firaa ol akkisi qawwee kana jechuu hay maan kijibne warri gartee akkanatti isin Itoophiyaan kun nagaa wayya nagaa maar wallahi alazim ofin sobina Itoophiyaa nageenni hin jiru tarkaanfi jecha akkam jaan Itoophiyaa siyaasaati keessa dimokiraasiin Itoophiyaa tarkaanfii takka if dura yoo deemte lama if duuba deemti durirraa qabdi hudduun udaanii hin xaaramtu jaalala kanuma jiru kun dhuguma jirtu dimokiraasiin Itoophiyaa jaan dimokiraasii jaan tarkaanfii takka if dura jetti lama if duuba deebiti يلا انجروا نرتيجي كنافو وليجت منا ولا منا إذا خروا بودية ما كبسو أثر أبام ببنتني أبيو يتري تاير رافكين يفردا نمني تاير أبيين ربيين انجروا تاير أبيين ربيين يفرقتك تيجي نجار رزين هاي أبي تولافي برتاير أرومو عربسي نكير راخاسي كريسان واسي سيدان چلي چلان قصو بجيه أركموران ولين سيداوان خجبا بريفا مجيه خون هندي وني نرتي يفتي أصما بيخوك نواتا دي أبي مخانا بارتو مخانا لفك أبسيسو في أكس خيسا قليجو الرئيس جيرا جيسي يرو تكواتي من أنسلان أبي تي جا أكا نمفتو يون عربسي akkuma baartii baranna tuyo gabbee tokko arrabseewu waan isaanii godhe sun waan isaanii uummata Oromoo teessun ifuu barsila waan takkallaaluun qabanii barsila akka saariitiin nuti waan nu godhallee hin qabu bakka fadhan yoo geessitan feetayyoo fanniftan eebbisaa addunyaatu ni fannifamee mee wanni godhanii miti guutuu akkasiitu bar akkasumas kun yoo akkas gootanis rakkoo hin qabu nuti rakkoo nutti hin qabu harkallee nu biraan qabu jechuudha. Garuu ammoo isin biratti nuuf warra isin deegaruu fi dhaamsi kuni fakkeenyate warra gartee mootummaa jii Abiyyi cinaa dhaabbatu. Abiyyiin nama taayyeer Abiyyi gajjabeesse hin jiru. Warri Abiyyi fuuf jettanii miidiyaa kanarraa Abiyyiin mootummaan birtiginnaan badhaadhinni jettan. Ministeera nageenyaa sanarraa qabadda. Helle ganaa na hojii gana gayyaati. Gana isinit dhalatti wanni biraa nama bilisomti Oromoon ammas arkuuf teessan kijibaame kuni dhagaa. Oromoon bara wanni akkam jirti warri bar Oromoon armande bartu ganaa jiru jira bara akkasi fudhate deemaa seenaa laala gaafa Haayila Sillaasee akkamii Oromoon mirga karra jiru kun ni jira hin jiru gaafa dergi wanni yoo maal jettan Minilikis gaafa Haayila Sillaasee gaafa gartee dergu gurraacha cilmaa kana as dabarsi gaafa maas mallasaa kana as dabarsi gaafa gartee Haayila Maaram jettan kana gaafas akki arra jiru kun ni jira waa dabalachaa deemti. warri armaachi Oromoo waan dabalatu jettanii ofis sobdan armaachiis ganaadha jechuudha qabsoon qabsaawaatuma dhufti bilisummaan numa dhufti inni dhufti nama jirutti yoo yaane addunyaa irraa malee wallahi numa dhufti ammoo akka ifana jirtan kanatti gartee seenaan hungalmeessina seenaan ammaa ta dur faranjiin koogirra bareeto son ta'en wallahi la hundaayyuu too barra kaa'u jira isinumaa boltee isin dura teesse jechuudha. بعدو شيخ كمال شيخ روبي جيغرتا ميديا كنا رما إلا أنك قويا كاماتيس بعدو كلان أكسما بيجي دايت نعري يتيا تولي كتي جاوت سيدورة تيس يا رار ولا جرتو جينا مبودا أبصون موتم ما ربين شومي خاينجي خنم نخاي خولي خاوفينا نخاي أوفي تتيتو جيرو بكتو bineensa jechuudha. Isinitti himnu kanuma jechuudha dhugaa yoo fudhattan. Dhugaan jirtu tanu wallahi. Bineenyi akka jii artistiin kan ammaa kun barbifanu jijjiirrata. An Oromoo ja'a naan galle yaannisaa jiyya bar. An Oromoo ja'a naan galle yaannisaa waa'ee sabaa dhiisa ibsa kitaabnisaa lakkaawwadhuu jenna dottaata fuullisaa.